Yoo yaa akkam jirtu kabajamoo fi daawwataa jirra entertainment kun channel keessan jirra entertainmentidha. Har'a odeeffannoo rifaa isaatii tokko aggaamii ajjeechaa artistii keenya artistii Caalaa Bultumee irratti godhame guutummaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Aggaamiin kun eenyutiin kan inni raawwatame akkasuma immoo namoonni aggaamii kana artistii Caalaa Bultumee irratti raawwatan to'annoo jala oolan immoo adeemsi isaa maal irratti argama kan jedhu guutummaa isaa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara channel kootti dhuftan welcome baga dhuftan channel koo subscribe gochuutiin maatii channel koo ta'uun dagatina. Yaada fi qeeqa qabdan comment irratti barreessuun dagatinaan isiniin jedha. Egaan kabajamoo fi daawwataa jirra entertainment artistii keenya artistii Caalaa Bultumee jechuun artistii qaalii yeroo Oromoon rakkoo keessa turetti saba isaa fi sagalee ta'aa ture jechuudha. Sirnoota darban keessatti yeroo maaster pilaaniin Oromiyaa irratti raabsame Oromiyaan iddoo lamatti cituuf kaatetti maaster pilaaniin sun akka hojiirra oolleef gama weellee qabsootiin artistiin kun hojii cimaadha kan inni hojjete uummata kakaasuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabaachaa ture jechuudha. Haaluma kanaan Caalaa Bultumeen uummata isaa biratti maqaa qeerransoo jedhamuutiin illee ni beekama jechuudha. Erga bara 2018 as immoo biyya keessatti galee biyya keessatti kan inni jiraachaa jiru jechuudha. Aggaammiiwwan garaagaraa isa ajjeesuudhaaf yeroo baay'ee akka irratti adeemsifamaa ture poostii isaa fuula Facebook isaa irratti barreesseen himeeti jira jechuudha. Yeroo 15 ol aggaammiin ajjeechaa akkasirratti godhame Caalaa Bultumeen ibseeti jira jechuudha. Humna isaati ol taanan kan inni har'a uummata isaatti kana himate jechuudha artistii Caalaa Bultumeeni. Artistoonni Oromoo eebbisaa addunyaa akkasuma Caaluu Hundeessaa Daadhii Galaan akkasuma immoo Usmaayyoo Muusaa faan yeroo garaagaraatti ajjeechaa isaa irratti godhameen saba isaanii qaalii osoo sagalee ta'anii fi osoo jaallatanuu irraatii ajjeefamanii jiru jechuudha. Artistii Caalaa Bultumee irrattis kan yaadame kanuma jechuudha. Ajjeechaa kana eenyudha kan raawwate kan jedhuuf immoo egaan akka Caalaa Bultumeen toora Facebook isaa irratti barreessetti ni jira jechuudha. Isa kanamee guutummaa isaa osoo ittiin dabaliin yookaan waa tokko osoo irraan hir'isiin isiniif dubbiseetiin gama namoonni yaalii ajjeechaa kana raawwatan to'ataman immoo haala akkamii keessatti kan isaan argamanii kan jedhu immoo guutummaa isaa walitti deebina jechuudha. Mee poostii artistii Caalaa Bultumeen Facebook isaa irratti barreesse kana isiniif dubbiseetiin walitti deebina jechuudha. Turtii gaarii nafaana qabaadha. Yaalii ajjeechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaatti guruuppii faannootiin irratti gaggeeffame irraa hafeen jira. Akkuma kamittuu hanga mana koo ga'uttis na biraa hin hafne konkolaataan koo miidhamtee jirti. Ani garuu lubbuun hafeen jira. Ijoollee kootiif jecha nama ajjeesuu hin barbaanne. Sababni isaa abbaan koo nama ajjeese innis lubbuun darbee rakkinatti waan guddanneef ijoolleen koo seenan ani akka dabarsan waan hin barbaanneef haa xiqqaatu bara dabarsine kana qofaa yeroo 15 ol yaaliin ajjeechaa irratti gaggeeffameera. Akkasumas ergan konkolaataa koo tirsee galee naannoo ajajaa koomaandar Alamsheet nama jedhamuun poolisoonni eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa koo cabsisiisuun waan konkolaataa sana keessatti eenyummaa koo ibsu fudhatanii deeman. Gabatee kan koo irraa hiikanii gabatee eenyummaan isaa hin beekamne keessatti gatanii deeman jechuutiin artistii Caalaa Bultumeen egaa poostii isaa kana xumureetii jira jechuudha. Namoonni garaagaraanis hayyoonni Oromoo namoonni bebbeekamoon toora sooshaal miidiyaa kanaan baga si baase qeerransoo keenya jechuutiin artistii Caalaa Bultumeen yaalii aggaammii ajjeechaa kanarraa hafuu isaatiif gammachuu isaaniitti dhaga'ame ibsachaatii jiru jechuudha. Gama odeeffannoo keenya itti aanuun yaalii ajjeechaa kana yookaan aggaammii ajjeechaa kana eenyu kan geggeessee kan jedhutti yoo akkana deebinu akkuma poostii Caalaa Bultumee kanarraa arguun danda'amutti garee finxaalii faannoo jedhamudha jechuudha. Yaalii ajjeechaa kana kan artistii Caalaa Bultumee irratti geggeesse akka artistii Caalaa Bultumeen fuula Facebook isaati irratti poostii godheen jechuudha. Yeroo 15 ol magaalaa Finfinnee keessatti bara darbe kana keessa yaalii ajjeechaa irratti godhaniiru jechuutiin Caalaa Bultumeen himatee jira jechuudha. Miidiyaaleen Oromoo kanneen akka Waliif TV fi miidiyaaleen gurguddoon Oromoon qaban yaalii ajjeechaa kana gabaasaatti jiru jechuudha. Namoonni garaagaraanis suuraa isaa waliin ka'an akkasuma suuraawwan garaagaraa suuraa isaa as baasuutiin baga rabbisi oolche jechuutiin gammachuu isaaniitti dhaga'ame ibsachaatti jiru jechuudha. Kanarraa wanti nu hubachuu dandeenyu artistoonni Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo guddaa keessa akka isaan jiranidha jechuudha. Artistoonni keenya haga dandeessanitti akka of nu eegdan gamanumaan isin beeksisna jechuudha. Madaan artistaa Caaluu Hundeessaa uummata Oromoo keessaa hin qoorree ammayyuu onneen uummata Oromoo akkuma dhiigetti jira jechuudha. Artistoonni keenya of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuutiin egaa uummata keenya gadda keessan galchine gamanumaan isin gaafanna jechuudha. Gareen finxaaliyyii faannoo kun egaa yakka gurguddaadha kan isaan hojjechaa jiranii ammas seeraaf dhiyaachuu qabu jenna jechuudha. Jirra kabajamtoota fi daawwattoota jirra entertainment ammaaf odeeffannoon jiru kanuma waan haaraan yoo jiraate kan isin beeksisnu ta'a jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa.